Maadaamiin kan kee mindaa ji'a as raawwattee si rakkisaa jirti yookiin kafilli kan kee mindaa ji'a as raawwattee si rakkisaa jira. Kan ji'a meeqa as raawwatte? Kan ji'a tokko, kan ji'a lama moo kan waggaati? Kana malees immoo kontiraata kan kee kan waggaa lamaa fixxee bootaa biraa jijjiirrattee hojjechuudhaaf eeyyama dhabdee rakkachaa jirta. Egaan viidiyoon kun namoota dhimma akkanaatiin rakkachaa jiran hunda ilaallata ga'ee jennaan hadaraa keessan yoo isinii tole sheerii koppilii gochuudhaan namoota baay'ee bira qaqqabu akka inni ga'uudhaaf ga'ee keessan bahadha. Egaan akkuma beekamu mootummaan Saudi Arabiyaa yeroo dhihoo seera haaraa baasee jira. Seerri haaraan kunis rakkoo hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti uumamu kamiifuyyuu furmaata ta'a jedhamee kan yaadame qopheessee jira jechuudha. Furmaanni kunis ministeera misooma humna namaa fi hawaasummaa jedhamee akkuma ministeera of leebar jedhamu kaa'amee jira jechuudha. Innis lakkoofsa bilbilaa bilisaatu jira. Lakkoofsa kanarratti dawwaltanii birriin barbaadu bilisumaan dawwaltu akkuma asirratti argitan 1911 jedha. Rakkina isin mudatu kamiifuyyuu furmaata ta'a jedhamee kan waan yaadamu hundaafuyyuu bilbiltanii himachuu dandeessan. Wanti immoo baay'ee nama italu afaan kamiinuu himachuu dandeessanii yoo afaan Arabiffaa hin beekne afaan Arabiffaa yoo beektan ta'e baay'ee barbaachisaadha. Garuu yoo afaan hin beekne ta'e immoo gara nama afaan keessan dubbatuutti isinii jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaa afaan Oromootiin jiranatti fakkaata. Afaan barbaaddanii dawwaltanii isin keessummeessuu danda'u. Isinirraa kan eegamu namni rakkina akkanaa fakkeenyaaf mindaa dhabuu haa ta'u mindaa ji'a meeqa akka dhabdan yookiin reebichi isinirra gahu haa ta'u akka yoom akka reebichi kun isinirra gahee fi kontiraata keessan immoo fixxanee otoo hin fixiniin ji'a lama ji'a sadii dursanii itti himuu qabdu akka bootaa biraa jijjiirrattanii hojjechuu barbaadan jechuudha. Yookiin immoo iyyata galchuu qabdu bakka. Iyyata sana yoo jarri eeyyama isiniif kennuu jedhan dawwaltanii himachuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Isinirraa kan eegamu ulaagaan isaa jalqaba irratti yeroo dawwaluudhaaf deemtanu paaspoortii keessan, iqaamaa keessanii fi lakkoofsa lookeeshinii keessanii guutuu isaa sirriitti immoo qabdan maqaa keessanii wajjin fi lakkoofsa maqaa kafiila keessanii fi lakkoofsa isaa isinii galee yoo mindaa dhabdan ta'e mindaa ji'a meeqa akka dhabdan kan ji'a tokkoo moo kan ji'a lamaa achumaan furmaata isiniif kaa'u dawwaltanii himattan jechuudha. Afaan Oromootiin haa ta'u akkuma dawwaltanii afaan Oromootti haasoftan yookiin afaan Amaariffatti haasoftan jedhaniiyyuu jalqaba afaan Arabiffaatiin taasa'u nama afaan keessan dubbatutti isiniif jijjiiru jechuudha. Kanaafuyyuu namoonni mindaa dhabdanii hanga yoonaatti rakkachaa jirtan namoonni baay'een keessumaan dhufanii itti nu haasa'e maadaamii keenya itti nu haasa'e mindaa ji'a lamaa ji'a sadii ji'a afuriin dhabee rakkachaa jira jedhanii itti dubbatu. Kanaaf viidiyoo kana kanaafanii isiniif hojjechuudhaaf dirqame wallaahi baay'ee isin gargaara. Akkuma asirratti argitan kan lakkoofsa kanatti dawwaltanii afaan keessaniin tajaajilamuu dandeessu. Namoota waan akkanaatiin rakkachaa jiran keessa akkanaatiin rakkachaa jiranuudhaaf baay'ee faayidaa ta'a jedhee waan yaadeef sheerii koppiliin gochuudhaan namoota baay'ee bira qaqqabsiisaa. Ma'asalaama.